Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kan addunyaarra jirtan martinuu bakka jirtanitti nagayaa fi salaamtaan koo kan onnee irraa burqite isin haa geessu isiniin jecha. Gamanumaan dhaamsa kiyya dabarfachuun barbaada. Akkana hordoftaniin isiniin jaa galatooma. Egaa akkuma laaltanii gartanitti kaleessaa miti dheengadda waan nu jiddu ta'e viidiyoo isinii maxxanseetiin jira agartanii jirtanii. Haati mana kiyyaa yookaan haati ilmaan kiyyaa Kiniyaan sababa ifumaaf ilmaan sii facaaftee deebitee ijoollee tiyya tana fuudhee obboleettiin ija dhuftee gaa kophatti itti cuftee deemurra haamanan ijoollee tiyyaa wajjin bira ta'anii deddeebi'ee ilaaluurra jettee fuutee waliin mana isii geessinee achi turre. Akkasitti gaa marsaa duraa obboleessa isii xiqqaa badhaasaa yookaanis fidattee dhuftee. Achitti gaa walitti bu'uuf kaanee afaan walitti deddeeffannee akkasitti ijibbaata meeqaan alhamdulillah rakkoon uumamee hin jiru. Haatee deemtee sanirraa sanii dubbii sanii wal qabatee anaaf obboleettiitti jechuuttis isiinis akka bultiinsii hin diigamne mana isii keessatti sababa ilmaan namaa asii fiddee nu gochitee intalti tun haadha isaaniiti haadha ijoollee tanaati gaa ilmaan kiyyattee dhufuusii hin oolamu. Haa fuudhee yookaan mana isaatti uffatoo haa furmaatoo godhuu an sababa ijoollee caalaatti yookaan ijoollee obboleessa keetiitti mana kiyya keessa rakkoon akka hin uumamne ani ilmaan kiyya irratti akka rakkoon hin uumamne kan jedhuun abbaan mana isiitiis isii dirqisiisuudhaan rakkoon achitti waan uumameef jecha akkasii gaa anis eega kana ta'e ijoollee tiyya fudhadheetiin manatti hin galadhaani isin naa jecha waliin dhabinaa. Naayicha manni keessanis hin jeeqamin jeetiin ijoollee tiyya fudhadhee algadda yeroonii fi marsaa lammataa osuma tanarra waliin jirru obboleessa isii guddatti bilbilattee nama bakka deemu mushaakila godhu yookaan rakkina uumuu namaa walitti bu'uu malee daddabuusuu hin beekne obboleessa isii guddaan kun jechuudha. Isaan lachuutu obboleeyyan lamaan hafarsaa fi badhaasaas fudhattee ilaa mana nu dhuftee jechuudha. Anaa hojii irraa galee ijoollee tanaa fi gandaas niin dubbisa jee akka tasaatti akka lubbuun tun na dhaabbatteetiin ka'ee dhaqee mana obboleettii ija taa'ee isaanii hojii osuma haasoo jirru nurra dhaabbatanii. Akkasitti gaa walitti buunee ijoollee fuudhu malee kan jiru ta'ee achiin harki dhufe gaa'ii. San keessatti gaa hanga namni hanga obsu qabaa hanga walirraa qaanfatu qabaa harki dhufee jechuudha. Isiilleen haati ijoollee tiyyaa kunilleen dhoomtee waan ajaa'iba isinitti haa anilleen xiqqishoon hin dhoome waa dilasii miti alhamdulillah dandamadheetiin jira. Akkasitti gaa eega lolli bu'ee dhiininis hanga xiqqaa tokko bu'ee booda isaanis ijoollee fuudhus waa hin dandeenye ani aarsaa fi wareegama barbaachisuus niin baasaa jeetiin khalaas murteeffadhee ture. San hundarraa'u rabbiin nu dandamachiisee akkasitti obboleettii isaanii tadhawamte tana fudhatanii kaanii kutanii jechuudha. Achirraa gaa ilaa hanga ammaattis naaf obboleettiin tiyyaas xiqqishoo xiinsammuudhaan walitti mufiin takka dhuftee jechuudha. Achirra dhaabbadhee gaa eega kana ta'e intalti tun mana kana hin hanqattu abbaan mana keetiitis wanni inni jees dhugaadha. Sababa ijoollee tiyyaatti manni keessanis jeeqamuu hin qabu bakka jirtanirraa yaadaa fi du'aayiidhaan na bira jiraadhaa. Yoonni uumame wanni haaraan kan uumamu taates bilbilaanis taanaan wal quba qabaachisna wal beeksifna waa takka rakkoon hin jiru kan jedhuun ijoollee tiyya fudhadhee kara mana kiyyaa galee kunoo ijoolleen alhamdulillah nagaa fayyaa qabanii naarafu jiranii ni rafaniis akkasittiin firraagaa ijoollee tiyya hedduu taa'u jira. Kanarra dhaabbateeti gaamma isiinis ilaa hanga ammaatti natti isin deebine kun har'a guyyaa halgadda wal dhabbiin keenya kalee oollee har'a guyyaa sadaffaati. Inni bilbilaan na deddeebisee na bilbilaa na haddadaa jira. Ani garuu bilbilaas waa jalaan kaafne bilbila jalaa kaaseetis hamtuunis naafaanii bahuu hin qabdu. Afaan maagada seene hin deebi'u miila maagada seenanii deebi'ee afaan maagada seenanii hin deebi'u
hamtuu maaf hin dubbadha. Isaan na barbaadanii ilaa mana kanaa dhufan taanaan difaan nafsii yookaan of baraaruudhaaf waan barbaachisu guutuu godhuudhaaf qophiidha jechuudha. Akkasittiin gaa na bilbilaan na haddadaa jiraa jechuun inni obboleettiin xiyyaas dannii baddee akkamitti nama manuu dadhabee maa irratti ijoollee tana fudhachuu danda'e. Obboleettii xiyyaa akkasii miti. Awwanni naan fadhu nagaya keeti sababaa kiyyatti manni kee bultiin ta'e akka laaqamtu hin barbaadu. Haati manaa dirqama gaa abbaa mana sii dhaga'uu waan qabduuf rakkinni amma mana kiyya keessatti maatii kiyya gidduutti uumames sababuma wal dhaga'uu dhabiinsarraa kan ka'e waan ta'eef wanni kanaa kun sibirattis deebi'ee wal dhabbiin isin gidduutti uumamee jeequmsi mana keessan keessa akka hin dhufne jee kanuma yaadeeti. Yaadaan wal quba qabaanna. Yeroo feetanii naa bilbiltanii na gaafachuu dandeessanii. Yoo rakkoon jiraate bilbilee isin beeksisuu hin danda'a waan ta'eef homaa takka hin yaadin. Ijoolleen xiyya ammaas sirraa fagoo hin jirtu. Jeeni hangaan sossobadheetiin ammaaf isiillee ifi wajjiin dhiyeessuu wanniin hin barbaadiniifis rakkina mana isii keessatti uumamee jiru akka hundatti na wajji argamtee rakkoo tana hunda keessatti argamtee akka sababaa kanaan na wajjiin isiinis jeequmsa biraa keessa hin seenne jechuufin ati bakkuma jirtutti naa turi achumaa yaadaan du'aayiidhaan na quba qabaadhu jeeniitiin isiis teessisee ijoollee xiyyaa wajjiin mana kiyya keessa jira. Ilaa hanga ammaatti eegaa algaddaa haddadii bilbilaa yoo taate malee qaamaan namni na dhufee na dubbisees hin jiru rakkinni uumamees hin jiru jechuudha algadda booda. Kan kana booda garuu gurbaan amma bilbilaas na godhaa jira na haddadaa jira anis isa ta'uu beeynaan jalaa kaasuu dideetiin itti dhiisee jira jechuudha. Kanuma waan ta'eef waan ta'u hunda jijjiiramni yoo ka jiraatu ta'e isin biraan niin gahaa nu hordofaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Bakka jirtan mara subscribe, like, comment godhuudhaan viidiyoo kiyya kana yookaanis dhaamsa kiyya kana akka namoota hunda bira ga'u. Akka naan isin afeeraa galatoomaa naa jiraadhaa horaa bulaan isiniin jaa.